biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii keessattuu daa'imman miidhaan akka irra hin qaqqabne nageenyi isaanii akka eegamu kunuunsa gahaa akka argatan gochuudhaaf hojiiwwan adda addaa hojjechaa kan jiru. Daa'imman keenya iddoowwan gurguddoo afuritti argamu jenneeti kan hojjechaa jiru. Tokkoffaaf inni jalqabaa daa'imman maatii isaanii waliin jiraatan jiru. Inni lammataa daa'imman sababa adda addaatiin rakkoof saaxilamanii daandii irratti bahan jiru. Inni sadaffaa daa'imman dhaabbilee adda addaa keessa jiraatan kan haadhaaf abbaan qabnee fi rakkoo adda addaatiin dhaabbilee miti mootummaa fi dhaabbilee mootummaa akka naannoo Oromiyaattis lama qabnu jira. Shaggar keessa Sabbata Galaan Guddaatii fi Malkaanoolot irratti kan qabnu daa'imman achi keessa jiraatan jiru jechuudha. Inni afuraffaan daa'imman mana amala sirreessaa keessa jiran jiru jechuudha. Daa'imman iddoo afran kana jiran hunduu kunuunsa barbaadu, deeggarsa barbaadu, itti dhiyeenyaan hordofuu barbaadu jechuudha. Yeroo dhiyoodhaa as immoo mootummaan keenya dhaloota egeree irratti bifa addaatiin hojjechuu qabna. Xiyyeeffannoo addaa kennee karoorsinee inisheetivii addaatiinis hoogganuu qabna jechuudhaan sagantaa ECDtiin daa'imman keenya gara haadhaa irraa kaasee gara haadha keessatti eegamanii waggaa duwwaadhaa hanga waggaa jahaatitti karaa addaatiin kunuunsuu qabna jechuudhaan sagantaa ECDtiin hojii gurguddaan hojjetamaa kan jiru jechuudha. Kuni hojii dhaloota egeree irratti hojjennudha jechuudha. Keessattuu ECDdhaan hojiin hojjetamu seektaroota adda addaa barnoota fayyaa fi biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitiin kan hojjetamu akkuma jirutti ta'ee hawaasni hundi immoo hubannoo argatee ECD'n maali? Guddinni daa'imman umrii ganamaa maali? Maal fayyada? Achi keessatti immoo akkamittiin gahee keenya kiyya bahaadha kan jedhu san hubatee akka hojjetu gochuu dabalatee iddoo kunuunsa daa'imman hojjetaa mootummaa, iddoo kunuunsa daa'imman hawaasaa, iddoo tapha ijoollee naannoo manneen jireenya isaaniitti qopheessuu bira darbee dhaloota egeree iddoo kamittuu uumamu kunuunsuudhaaf haadholiin keenya harka qalleessa ta'an garaa haadhaa keessaa jalqabee nyaata gahaa nyaata madaalawaa akka argatan gochuu dabalatee talaalliif tajaajila fayyaa adda addaa akka argatan gochuudhaan haadholii harka qalleessa ta'an dhalataa boruutti irratti hojjechuudhaaf jedhanii haadhatii harka qalleessaa kenna tajaajila lammummaatiin deeggarsi godhamaa jira jechuudha ECD keessatti. Akka biyya keenyaatti akka naannoo keenyaatti dhiibbaawwan gurguddoo lamatu jira daa'immanirra. Keessattuu sadarkaa idil addunyaatti dhimmoonni rakkoo ta'an akka biyyaaf naannoo keenyattis kan rakkoo ta'an gama tokkoon barmaatileen miidhaa geessisan daa'imman irra qaqqabu kan kaleessarraa dhaallee dhufne miidhaa fi dhiibbaa irratti geessisaa jira. Inni lammaffaa dhiibbaa teeknooloojiidhaan dhufuudha jechuudha. Teeknooloojiidhaan wal qabatee addunyaa globaalaayiz ta'e kana keessatti daa'imman haala itti fayyadama intarneetii wajjin wal qabatee nageenyummaan isaa karaa eeggameen yoo ittiin fayyadamne kara lachuu miidhamu jechuudha. Keessattuu biyyoota guddachaa jiran kana keessatti kaleessarraa dhiibbaa dhufeen kan miidhamu akkuma jirutti ta'ee barmaatilee miidhaa geessisanii dhiibbaa teeknooloojiitiin immoo kan miidhaman daa'imman keenya yeroo ammaa kana karaa lamaan dhiibbaan irra karaatti ga'aa jirutu jira jechuudha. Barmaatilee miidhaa geessa wajjin wal qabate keessattuu umrii malee akka hin heerumne daa'imman kittaannaan adda addaa akka hin gaggeeffamne dhimmoonni miidhaa daa'imman irratti qaqqabsiisan hundi akka hin geenye hawaasa keenya hubachiisuu bira darbee haaromsa aadaatiin hojii hojjetamaa jiruun hawaasni keenya dammaqee miidhaan daa'imman irra akka hin qaqqabne hojii bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Gama biraatiin kaayyoon waltajjii keenya guyyaa har'aa kan ta'e dhimmi nageenyummaa intarneetii daa'imman wajjin wal qabatee jiru. Intarneetii wajjin wal qabatee keessattuu akka biyya keenyaatti biyyi keenya Itoophiyaan dijitaal Itoophiyaa 2030tti fiduudhaaf karoorfattee xiyyeeffannoo addaatiin hojjechaa jirti. Gama biraatiin immoo akkamitti daa'imman kana keessatti karaa madaala isaa eegeen, karaa miidhaa isaanirra hin qaqqabsiisneen, karaa fayyummaa isaa miineen intarneetitti fayyadamu kan jedhu immoo ajandaa kan biraadhaa jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaan dijitaala ta'uu qabdi, gama biraatiin immoo miidhaan daa'imman irra qaqqabu akkamitti xiqqaachuu danda'a kan jedhu sana akka irratti mari'annoo fi waltajjiin har'aa kunis kan qophaa'ee jechuudha. Kana keessatti gaheen maatii maal ta'uu qaba? Gaheen dhaabbilee barnootaa maal ta'uu qaba? Gaheen miidiyaa maal ta'uu danda'uu qaba? Kanaaf namni immoo gahee isaa beekee haala itti fayyadama intarneetii daa'imman keenya yoo xiqqaate waggaa tokko haga waggaa 5 jiran akkamitti fayyadamuu qabu intarneetii kan jedhu sana
miidiyaa kan jedhu sana sirriitti hubannoo uumnee hawaasni keenya kana keessatti gahee isaa baatee nageenyummaa intarneetii karaa eeggateen daa'imman keenya akka fayyadamuu danda'u hawaasni keenya akka fayyadamuu danda'u gochuudhaaf yaadameeti jechuudha. Rakkoon kun baay'ee mana hunda keenyaati kan jiru. Hundi keenya deebinee maatii keenya halaalu. Ijoolleen keenya moobaayilii qabatan malee nyaata nyaatan. Akkasumatti dhiibbaan inni fayyummaa isaaniitti irratti qaqqabsiisu immoo baay'ee olaanaadha jechuudha. Dhimmi kun dubbatamaa jiru. Qorannoowwan idil addunyaa adda addaa kan agarsiisan ootizimii dabalatee rakkoowwan adda addaa addiktir ta'anii daa'imman miidhaa adda addaaf saaxilamaatii kan jiran jechuudha. Daa'imman waggaa tokko haga 5 jiran moobaayilii irra hojjechaa jiran jechuudha. Kanaaf akkamitti naannoo sanatti madaala isaa karaa eegeen daa'imman fayyadamuu danda'an kan jedhu sana gama tokkoon dhaabbileen barnootaa keenya yuunivarsiitii oosuu dabalatee hilqisoon as keessatti akka hirmaatan kan barbaanne karaa seeratiinis haa ta'u qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan miidhaan kun sadarkaa maalirra jira kan jedhu sanni adda baasnee beeknee irratti hojjechuu qabna waan ta'eefidha jechuudha. Dhaabbileen barnootaa gahee qabu as keessatti manneen barnootaa keessatti haalli itti fayyadama intarneetii wajjin wal qabatee yeroo dhiyoodhaa as sadarkaa lammaffaa irratti barattoonni moobaayilii akka hin qabanne wanti murtaa'ee jiraatus sana bira kan darbe daa'imman xixiqqaa irratti immoo akkamitti hojjechuu qabna manneen barnootaa irratti kan jedhu sana mari'achuu qabnaa jechuudha. Naanna'ee hawaasni hundi maatiin keessatti hirmaachuudhaan rakkoo kana ittisuu keessatti hubannoo uumuu keessatti hunduu gahee isaa akka baatu taasisuudhaaf karoorfamee sagantaa qophaa'eedha. Anis qaamni hundi hawaasni keenya sadarkaa kamirrayyuu jiru iddoo kamiyyuu jiru dhimma kana dhimma isaa godhatee hubannoo uumuu akka maatiitti gahee isaa akka baatu gochuu dhaabbileen barnootaa keenya gahee isaanii akka baatan gochuun nurraa eegama. Hundaa ol immoo dhaabbileen miidiyaa biiroo kominikeeshinii dabalatee OBN as jiru akkamitti hawaasa keenyaaf hubannoo uumnaa dhimma kanarratti kan jedhus irratti mari'achuus qabna irrattis waliin karoorsinee hojjechuu qabna kan jedhu. Barri yeroo dijitaalitii miidhaa qofaa miti kan ilaaluu qabnu jechuudha. Miidhaas faayidaas qabaa jechuudha. Yeroo dijitaalii kanatti daa'imman yeroo itti fayyadama intarneetii kanarra oolanii ragaawwan odeeffannoowwan barnoota kalaqaa fi dhimmoota sammuu isaanii dagaagsaniif kan isaan fayyadu ta'us yeroo dheeraa intarneetii kanarra ooluudhaan kan wal qabate rakkoo fayyaa xiinsammuu akkasumatti rakkoo eenyummaa isaanii ani eenyu maaliin wanni asirratti darbu kun sammuu isaanii baay'ee kan jeequ waan ta'eef baalaansii goonee ilaaluu qabna jechuudha. Miidhaas qabaa faayidaas qabaa jechuudha. Kanaaf nu kan irratti xiyyeeffannee ta'u hojjechuu qabnu miidhaan yookiin faayidaan toora intarneetii kuna beekumsaa fi of eeggannoodhaan daa'imman kun itti fayyadamuu qabu han jedhu qabna jechuudha. Qooda fudhattoonni as keessatti hundumtuun gaheen daa'imman irratti qaamni gahee hin qabne hin jiru jechuudha. Daa'imman mataa isaaniitii irratti gahee qabu jechuudha. Daa'imman yeroo itti fayyadaman beekumsaan of eeggannoodhaa fi bifa itti gaafatamummaa qabuun itti fayyadamuu qabu jechuudha. Maaliif barumsa isaaniitiif kalaqa isaaniitiif isaan fayyada waan ta'eef. Kana keessatti immoo gahee olaanaa kan qabu maatii yookiin kun guddistoota jechuudha. Maatiin daa'imman isaaniitiif gaafa dijitaalii kana dhiyeessanii haala miidhaa fi faayidaa isaa karaa daa'imman itti fayyadaman sa'a meeqatti fayyadamu maal fayyadamu waan jedhu kana hordoffii deeggarsa gochuu gorsa gochuu miidiyaan kuni akkaataan isaan faayidaas guddaa qaba waan ta'eef kallattii hundaan immoo akkaataan isaan itti assas godhaniitu itti fayyadamanis haala mijeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaan wal qabatee akka biyya keenyatti daa'immanii 4 keessaa tokko intarneetii fayyadama jedheeti kan qorannoon harm kan jedhu kan 2011 agarsiisutti jechuudha. Kana jechuun akka guutuu Oromiyaatti ilaalle daa'imman hedduun miiliyoonaan lakkaa'aman aksesii intarneetii qabu jechuudha. Aksesii qabu jechuun faayidaas irraa argachaa jiru jechuudha. Faayidaa kana cinaatti immoo daa'imman sa'aatii dheeraadhaaf guyyaa sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 7 intarneetii irratti dabarsu kan jedhu qorannoon agarsiisa waan ta'eef sammuu isaaniitii irrattis yeroo isaaniitii irrattis akkasumas fayyaa isaaniitii irrattis miidhaa guddaa qaba waan ta'eef kana akkaataa madaalaa ta'een yeroo murtaa'e keessatti akkaataa itti fayyadamuu qaban yeroo murtaa'e immoo walitti dhufeenyi maatii fi daa'immanii karaa dagaageen akka deemuu qabu madaala eeguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.